Yooyyaa harka fuunee immuutu bijalatti kan argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessan yanis nagaa kuudha galata waaqayyoo baga nagaa taatanii jecha warroonni mana kanaaf haaraa taatanii like subscribe gochuudha maatii kiyya ta'aa jechuudha. Egaa akkuma beekamu viidiyoo mana eeffaatti gadhiifamee ilaalleerra baay'een keenya achi keessatti wanti ani taazzabe maayinni beektu Buzee fi Deebi maalii fi Ruutiyyee fi Abrahaam adda baasuuf yaalii hamma kana gochaa jiru anaaf naan galle dhugaa rabbi kana badimmi Ruutiyyee maalidha dirqama bakka akka isheeni Abrahaam irraa adda baatu barbaadu even intala ishee Hermeellaa jedhamtu qabatanii deemanii jechuudha. Argitanii yoo jiraattan viidiyoo xumuraa irratti keessa seentee jirti. Maal jechuun barbaade obboleessa keessan akka inni dhukkubsatuun barbaadanii yoo ta'e akka inni aaru cinqatiirraa akka inni bilisa ta'u barbaaddu yoo taatanii maaliif Hermeellaa lafa keessanii jireenya mataa keessaniin jiraattan Deevis ta'e Buzees ta'e itti dhiisaa bakka Abrish yeroo ammaatti ani mucaakoo fi haadha mucaakoon barbaada erga jedhee dhiisaa Ruutaan ikkoo himmiituuni. Dhugaa dubbachuu fi darajaa kanarraan kan ga'eeyyuu Ruutiyyee amitiire Abrahaam ikkoo kaleessa eessa akka ture ikkoo baay'een keenya beekna. Indee haaraama godhan ikkoo Deevii fi Buziyyeen haaraama godhani bakka. Sijammar dammoo namni tokko eegga filannoon koo filannoo kanadha jedhee hamma kana muxxin jechuu maaltu fidee Buzee fi Deebi. Bakka itti dhiisaa maal singootee Ruutiyyeen dhugaa rabbii maalifirraa adda baastu? Dhugaa rabbii kana baay'ee nama dabbaru jechuudha warri gurguddaan warri lamaan kun jechuudha. Silaatu ta'ee bakka Hermeellaa yeroodhaaf deemi gidduu isaaniitii bahee booddee taragaaggaatanii mari'attu Abrahaam wajjin waa'ee keessan jedhanii obboleessa isaaniif boqonnaa kennumoo intala kana fuudhanii fiiganii ufanii manatti soddoonni taa'uttis bakka oddoonni deemu hundumatti Hermeellaa qabatanii deemutu caala. Abrahaam immoo halkan barii ganama halkan keessaa sa'aatii 11tti kan inni ka'ee ufee gara mana isaa maal jedhee viidiyoo sana keessatti hirribni na qabuu didee cannaqamaan ture kanaaf barii ganamaan ka'een gara mana koon ufee hirribni na didee jedhe bakka maatii isaa barbaada dhugaa rabbii mucaa isaa barbaada haadha manaa isaa barbaada dhugaa rabbii kana Deevii fi Buziyyee maaliif isin dabbare? Ruutiyyee bira ufuunsaa Ruutiyyee jechuunsaa ishee faanan jiraadha jechuunsaa maaliif isin dabbare? Dura akkoo viidiyoo gisee hojjettan ikkoo dur Ruutiyyeen akkas gootee kana gootee nama gaariidha jettanii faarsaa turtan har'a geessanii maaliif ishee irratti galagaltan? Dhugaa rabbii baay'ee nama dabbaru jechuudha. Bicha like subscribe go'a.